السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هرك فونه بلاين كي أجر جرتو بغنا جراتن بكما جرتني تنجيني ربي كدوما ينقمنه إسنرت هاجراتو نموني channel kanaaf haaraa taatan channel kana subscribe like naaf godha namoonni maatii kee taatanii jirtan akka nama bira ga'u share like naaf godha na jajjabeessaa isiniin jecha barnoota editing app Pixel Lab kutaa shanaffaa wajjin geennee jirra kutaa tokkoffaa kutaa lamaffaa fi kutaa sadaffaa akkasuma thumbnail design thumbnail fi akkasuma size barreeffama baanarii wajjin ilaallee dabarsinee jirra har'a immoo kan dalannu bifa kanaan logo suuraa keenyarra keenne akka itti hojjennu wajjin baranna hanga xumura video kana seeraan yoo dhageeffattan barumsa guddaa irraa argattanii kallattimaan gara barumsa kiyyaa let's go haala kanaan tolchuudhaaf ammanni kana ni balleessa delete ni jedha as bira ni dhufa appiin kun yeroo bantan haala kanaan isiniif baasa gabatee tokko filannee dhufna amma gabatee kana filadhee jira size gabatee kana gad xiqqeessina mallattoolee tuqaa sadiin harka mirgaa gubbaarra jirtu kanneen tunna image size isa jedhu kanarratti okay ni goona asirratti 800 bitaa irrattis gama kanarra mirga irrattis 800 bitaa irrattis 800 erga barreessinee booda isa sadaffaa irra jiru kana ni argitu jedhee yaada geengoo kanarratti okay ni goona erga geengoo irratti okay goone haala kanaan nuuf baasa shapes isi jettu kana ni filanna erga shape filannee maal goona bakka tuqaa yookaan xiiga garagalee jiru kanarratti okay ni goona haala kanaan shape garagaraa as keessaa argachuu dandeenya yes yoo barbaadan wantoota garagaraa as keessaa argachuu dandeenya amma rectangle kana yookaan rogarfee kana asirraa fudhee deema haala kanaan fudhadhee fidee jira amma maal godha isuma kana gara gadi irratti gad bu'a amma bifa background as harkisee bifa boora kana filadha bifa kana haa filadhu erga filadhee maal godha tuqaa kanarra ni argitu jedhee yaada tuqaa kana fide akkanatti harkisee background kana guutaa gara gadiittis gad harkisee haala kanaan guutaa olis harkisee haala kanaan guutaa jecha fuula kana erga haala kanaan cufee booda amma haala kanaan cufnee jirra wanti itti aanu as bira gad buuna right ni jenna barreeffama barreessuudhaaf mallattoo ida'uu kana gattuun al tokkoof text irratti ni dhoofna text irratti erga dhoofne booda mallattoo qalamaa kana irratti ni dhoofna al tokkoof erga mallattoo qalamaa irratti dhoofne haala kanaan nuuf baasa itoo editing barreesseera barreeffamni haala kanaan nuuf baha amma maal goona al tokkoof mallattoo qalamaa irratti ni tunna TTC etu kana irratti ni dhoofna erga dhoofne barreeffama keenya hiifannee qixxeetti size kana itti daballa haala kanaan xiqqeessuullee size haala kanaan xiqqeessuu dandeenya dabalus haala kanaan daballa yeroo logo dalannu barreeffamni awwala qubee gurguddaadhaan ta'uu qaba sababbiin isaa akka mul'atus ta'uu qaba bifallee bifa bareedaa namatti mul'achuu danda'u gochuu qabna amma erga haala kanaan tolchine barreeffama lammaffaa as jala barreessuudhaaf maal goona mallattoo qalamaa kana ni tunna erga mallattoo qalamaa kana tunne mallattoo copy kana ni argitu yaada copy goona haala kanaan nama barreeffamni lamanuu ta'ee jira ammas maal goona mallattoo qalamaa irratti al tokkoof ni tunna ammallee haala kanaan erga nuuf bahee booda text kutaa shanaffaa erga barreessine haala kanaan nama barreessee jira qubee xiqqaan barreesse fidee as jala kaaya amma maal godha mallattoo qalamaa kana irratti deebi'anii tuqaa size filadha akkanatti isin diqqeessa
erga haala kanaan kaa'e booda raayitii ni godha. Erga barreeffama barreessee wal qixxeeffadhee kaa'adhee booda maal godha? As A biratti ni dhufa. Okay irratti ni godha. Amma maal godha? Bifa kana jijjiira. As harkisa. Color isiitu kanarratti al tokkoof ni tuqa. Sarara kana tokkoffaa irratti deeffadha. Color irratti tuqee maal godha? Bifa gurraacha haala kanaan ni godha. Bifa gurraacha irratti okay ni godha. Haala kanaan naaf gurraachata. Right ni godha. Ergasii booda ammas as deema foontii kana bira ni gaha. Foontii isaa jijjiira. Foontii bareeda filannoo hedduu qaba waan ta'eef isin as keessa kasini bareede filattuun isa kanatu na bareede. Okay ni godha. Barreeffama tokkoffaa itoo editingin haala kanaan naaf ta'ee jira. Lammaffaa irrattis ni dhaha. Foontii isaa foontii wal fakkaachuu qaba. Ammas haala kanaan erga kaa'ee booda maal tuttaana? Background isaa tuttaana. Background tolchina. Enable ni jennaani. Background isaa amma adii tolchee jira. Filannoo hedduutu jira waan ta'eef asooftanii isin filachuu dandeessu. Haala kanaan irra deemtanii filannoo hedduutu jira waan ta'eef filachuu dandeettan. An adii filadhame raayitidhaan akka tokkoffaa irratti illee haaluma kanaan dhaab background isaa enable jedhee haala kanaan irratti erga deeffadhee booda raayit ni godha. Isa gadii kana immoo ni jijjiira bifa background isaa kana. Haala kanaan mee jijjiirtan haala kanaan jijjiirachuu dandeessanii. Loogoo gisee hojjettan asirratti barreeffama bifa lama yookaan bifa sadii taruun qabu. Kanaan tolfadhee maal godha? Raayit ni godha. Stroke irratti keessa seenee haala kanaan stroke ni godha. Stroke kana keessatti adii filadhaa kanatti tokkoffaa irrattis ni dhaha. Stroke enable jedha. Diimaa haa filadhu. Erga haala kanaan stroke godhee sun na barbaachisa immoo ni dabala. Haala kanaan ol siisitanii haala kanaan akka mul'atu gochuu dandeessanii. Yoo guddisne haala kanaan nuuf mul'ata. Nama xiqqeesseetumaan isinis xiqqeessitanii haala kanaan 20 irras kaachuu dandeessanii. Sanii gad 4-5 irrallee haala kanaan kaa'uu dandeessanii. Raayitii goonaa ammas biratti waan qabuuf haala kanaan filannoo hedduu keessaa argachuu dandeessu. Raayit ni goona ammas keessaa ni baana. Shaadoo bira ni dhufna. Shaadoo haala kanaan filanna. Adii filadhee nama akka barruun kun hedduu nu rakkisne gaddisiisina. 180-60 akkan haala kanaan agarsiisuu dandeenya. 80 irra kaadha. Isin kafee tan irra filadhiisa. 30 irra dhiifna. Enable jenna. Ammas bira dhufna. Inner shadow enable goona. Haala kanaan harkisuu dandeenya. Shadow buuladee haala kanaan ammas asitti gad buuna. Tokkorra ni kaa'anna. Isa kanas
afurani kenna sababbiin isaa barruun kun akkaataa haala kanaan nu ifee nu mul'atu ittiin gochuudhaaf erga haala kanaan xumurree booda maal goona as bira ni dhufna xumura mallattoo nu agarsiisu kanarra ni dhufna as keessa ni dhufna zeroora jira akka inuuf ifu gochuudhaaf okeerra goona viidiyoon na dheerate waan ta'eef viidiyoo itti aanu keessatti akkaataa suuraa keenya asirratti galchinuu fi ammallee suuraa keenya irratti deebisnee akkaataa bifa loogootiin itti barreessinu kutaa itti aanu keessatti qabadhee isiniif dhufa waan ta'eef chaanaalii kana sabskraayibii laayikii naaf godhaa.